Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya. Egaa oduu gaddisiisaa isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa innis artistii beekamaa Oromoo kan ta'e Dr. Alii Birraa yeroo ammaa hospitaala seeneera jechuun miidiyaa gurguddaa garaagaraa irratti haasa'amaa jira. Egaa nunis waa'ee isaa guutummaa isaa kan seeraan isinitti himnu ni ta'a. Egaa chaanaalii kana subscribe gochuun viidiyoo kana immoo like gochuun uummata Oromoo biraan qaqqabsiisaa isiniin jedha. Galatooma. Artistii beekamaa fi goota aartii Oromoo kan ta'e Dr. Alii Birraa yeroo ammaa dhukkubbii isaatti cimuun yeroo ammaa hospitaala Xiquur Ambassaa seeneera jedhamaa jira. Egaa artist Alii Birraan yeroo dhiyoo asitti dhukkubbii baay'eetti cimuun akka rakkachaa ture ni beekama. Akkasumas yeroo garaagaraa hospitaala seenuun ba'anii jiru. Egaa yeroo ammaa dhukkubbii itti cimee akka hospitaala seenan akkasumas dhukkubbii isaanii yaaddeessaa akka ta'ee fi lubbuu isaaniif illee akka nama yaaddeessu ni himama. Egaa torbaanota darban keessa artistii beekamaa Dr. Alii Birraaf maqaa isaaniif paarkii banuun isaanii ni yaadatama. Egaa Dr. Alii Birraan uummata isaaniis kanaan galateeffatanii jiru. Alii Birraan uummata Oromoof akkasumas artistoota Oromoof daandiin ta'uun isaanii ni beekama. Jalqaba irrattis sirboota afaan Oromoo hedduu baasuunii fi afaanii fi aadaa Oromoo akka babal'atu godhanii jiru. Egaa yeroo dhiyoottis deemuuf illee kan rakkatan yoo ta'u, garuu sagalee isaaniin sirboota garaagaraa ni sirbu turani. Egaa paarkii artist Alii Birraa iddoo isaan jiranitti kan eebbifame yoo ta'u, isaan illee gammachuu daangaa hin qabne gammadanii jiru. Egaa oduu wal qabateenis artist Zarihuun Wadaajoon dhukkubbii itti cimuun hospitaala eegga seenee torban darbee jira. Egaa isaanis dhukkubbii itti cimuun akka gidirfamaa jiranii fi namoonni garaagaraa akka gargaarsa godhaniif artistoonni Oromoo beekamoo ta'an karaa sooshaal miidiyaa isaanii gargaarsi akka ta'uuf gaafachaa turanii jiru. Uummanni Oromoos yeroo dhiyoo asitti mana bareedaa birrii miliyoona 7 oliin bituufiin kennaa kenneefii jira. Egaa amma garuu utuu mana isaaniitti hin seeniin dhukkubbii itti hammaatee jira. Egaa yeroo ammaallee birrii ittiin wal'aanamuuf fixeera jechuun dubbatee jira. Egaa uummanni Oromoos gargaarsa karaa garaagaraan gochaa fi kan jiru yoo ta'u, lubbuu isaanii waaqni nuuf haa eegu jecha uummanni Oromoos amantaa qabuun akka kadhatuuf dhaamsa dabarfatanii jiru. Artist Zarihuun Wadaajoon qabsaa'aa fi weellisaa Oromoo beekamaa fi jaallatamaadha. Innis yeroo garaagaraatti sirboota qabsoo fi aartii Oromoo kan guddisaa turan keessaa isa tokko ture. Egaa kun gadda guddaa kan uummata Oromootti ta'ee fi yaaliin garaagaraas akka ta'uuf namoonni akka gargaaran taasifamuu qaba. Egaa oduu keenya har'aa kana fakkaata. Oduu akkasii akka isiniin qaqqabuuf chaanaalii kana subscribe gochuun beelii isaa immoo olii irra gochuun amma isaatiin gadhiifametti kan isin bira qaqqabu ni ta'a. Egaa viidiyoo kanallee like gochuun uummata Oromoo biraan qaqqabaa isiniin jecha hamma viidiyoo biraan wal agarrutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa.